namoonni dhufuu mala nyaata dalagis hin jiru jenne. Naan jettee kaatu bu'aa takka illee hin jiru akkamiin godhu malee. Amma kana bakka mee akkuma godhatti mala. Kana soldii biira fi keessumaa na teessu. Dalaguun barbaadu keessummaa fidinii mana fidinii yookaan immoo seetti ilaaltee wanni itti hojjetamu jiru maa jettee natti himi. Akkamitti akkas jeessitii maraan aannaatu ni beektaa yookiin haadharraa fidda jechuudha. Maaliif beekasan? Aanu bileetiin jira amma waan lakkanatti nyaannu waan yookiin mataa mana geessi. Ata uummanni wanni yaa rabbi jaartii badduu namatti hin qabee wanni jedhee du'aayii masjiidatti kadhatuuf waan akkana tan hawwii kana qofaa waa yaadu. Akkana isin kadhatanii dhuftanii yaa'ii fuutee duraan. Haa kee ala bee biddeen biddeen faashiruu malee darbi kaayi. Waan takka jiru shuroo asbiiti biddeen asbiiti akkasitti walumaan hin godhu. Ati biti hawwiin godhu dadhabee. Gaazanii illee jiru mana keessa. Gaazallee gooti. An guyyaa si fuudhe bara salphadheera. Guyyaa majaartii jedhee si fuudhe. Salphini guddaa keessa guyyaa sin guyyaa sani. Keessumaa mana dhufirraa nama jaartii qabu nama ani kabaja qabu alaa fide koo tamisaa nyaanna nama jaartii qabu mana fide maal jedhee birrii rafu rammee innatti maal jedhee rafu. Maal jettee rafu ta'a. Lawaan laaqana jaartiin jettee dalagu iddoo rafu hin qabnu gisee biraa siin afeerraati akkasitti nu kan naadini naadida liqiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkamiin nagaa fi kabajanii jirtanii isin jecha baga jiraatan baga walumaan jiraanne isin jalaa badee isin jiraati qollee karaa chaanala kiyyaatiin jechuudha. Karaa chaanala abbaa manaa kiyyaatiin garuu numaan jira. Alhamdulillah waan hundaafuu keerumaa fi badeen isin jecha har'a maaliin as nu deebitee akkana biteessatti battee naan jechuun keessan alamu an keerumaa fi badee jechuudha. Amma immoo as deebiitiin jira maaliin nuuf deebitee jechuun keessan olamu yaada tokkoon isin deebi'ee yaadni kun yaada akkamiiti jechuun keessan olamu yaada prankiidha. Hajjiin bakka salaataa deemee jira jechuudha. Guyyaan Jumaadha akkuma beektanitti mungkin guyyaa Jimmata malee isin galakisu mallaa viidiyoo kana har'a guyyaan Jimmata basaam inni gabbee jira salaata Jumaa salaatuuf jechuudha. Ani immoo ijaasaan qaba mana taayitiin jira. Akkasii gaa hordoftoota keenya giseen ol deebi'uu kana waa hedduu dalaginaan jeekote. Ini waan kushinaa keessa jiru hin beeku jechuudha. Garuu waan saayibootan kiyya waliin ni dhufa waan nyaatan manatti dalagitiin eegi waan akka keekaa kanallee dalaginaan jira jechuudha. Haalli gisee inni deemu hayyee jeetiin jiraanii nyaata sanillee akkuma inni naan jee godheetiin eeguu jiraanii lamma deebine ati maaliin salaatu naan jechuun keessa inni olamuun salaataa basaamanootuun salaataa akkasii gaa hordoftoota kiyya waa hunda qopheesseetiin jira. Gisee inni dhufu garuu saayiboota isaa hojii akkuma beekamutti diiwaanuma taanii malee kurfaa hirriibaan seenan jechuudha. Giseenni as dhufee na gaafata yaani ani giseenni dhufee deemee ulaa jala manu kolfini qaba. Giseenni seenee immoo ni dhufa as na biraa kitatti waa fidii naan jechuuf yookiin na dubbisuuf illee numa dhufa. Giseenni dhufee san maallaqa fidii gabbeetiin waa bibbitee akkasitti nyaata godha malee waa ilaammaa nyaata hin goone hin jaanii waan hin joomu kanuma walumaan laallu ta'an isin hin jaa hordoftoota kiyya. Inshaallah hajjiin aaree akka boksiidha danda'u nyaabdiin qabaa jechuudha. Akkasiin isin hin jangaa viidiyoo xumura nu fara turaan afirraa keenya isin jaalannaa baay'ee. Hordoftoota kiyya akkuma agartanitti kaameraa hedduu keeffadhee fiteetiin jira. Hajjiin illee dhufee jira. Antaayiitumaan eega. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam jirtu? Salaatata? Ati maskiita salaatenis maaltiin salaatee? Egaa dubartii asala sila biyya kana masii jennaa hiitu? Mara salaatu dirqama. Maaya jaayisaa ijoolleen barbaastee jirti. Ijoolleen kam? Keessummaa ijoolleen keemmaa. Hojiitu wanta kan daleen. Wanta kan daleen. Wanta kan daleen keemmaa. Maaliin akkam? Maal jedhee mana si bira ba'e? Jettee kan maallaqa harkaan qabu kuduraan illee wanta kan jiru mata wanta keessa. Fiitiin maallaqa amma ta'ee fiitiin gabbee beetee akkasitti godha. Yaa akki yeroo dura asii musamma amaan dubbatira. Maallatti himte asii sana agarree mata bakka keessa waajjira nu fakkaate irraan fe'in beeka. Sagalee qabadhu uummanni bar diiwaana kana jiraame. Ati silaa sagaleen deebi qabamu beektu fi uummanni diiwaana kana sagalee qabadhu asii maal jettee? Sagalee kiyya akkam taate sana rabsuuf dhuftee guyyaa jirma taate namas. Kama amma uummanni ijoolleen dhuftee kun asitti diiwaana ta'uu jiranii atamma nyaata qopheessan qopheessa. Qopheessa keenyaan maal kiyyaa qopheessa? Foon kiyyaa qopheessa? Isso dá lugar. Só botou em juru, eu acho que ele em juru, mana keessa. Tahu mana keessa wata kan jiran ijoollee fidee kan godhan. Kala sumaan miti jetaan ka.
Guyyaa biraa laagaa nyaachista. Har'a caalmatti jee. Caalma jeetii jala soleedha. Yaa kee callitti jedha ummaan kootta waa nyaatanii misaa nyaanna jedhee akka salaatanii fidee masgida fidee kun waasii dhaniiti. Akkam akkam jeesaa? Akkam akkamiin jeeraree waan dhuma jiruun sitti hime. Akka siif hin daballe illee rasiida keessaan qabu. Atillee waa nyaani manuma keessa jirtaa hin beektu waan maxbaqa keessa jiru. Aadaa anatu maxbaqa keessa ni waan shonkurtiif timaatimii waan keessa jiru siilala. Ta'ullee kanatti immoo qabdaan kan hin dalga irraa dhufee ni beekta kamiisa. Ani raakuma qabu ganama giseen fatara dalagu waan raafee na fakkaate amma garuu wanta kanaaf wanta kallee hin jiru. Amma kanama falli maali? Falli kanas yookiin ati gabbee itti mataa irraa nyaata fiduu yookiin immoo kuduraa fiduu ni dalaga. Gabbee fidaa malee? Maallaa nyaata gabbee alaa fiduu? Allee maallaqa harkaan qabure. Ati osoo wanta akkatti yaadilleef nama yaamtee dhufte. Yeroo ani fida nama keessumaa dhufa siin jedhu sun maal jedhaftee jedhee yeroo sanii fidinii maal jedhu? Akkamittiin hin fidin siin jaaree? Yaani dalaguu fira qabdu mbere yeroo sanii yaani dalaguun barbaaduti. Keessumaa fidinii mana fidinii yookaan immoo seetti ilaaltee wanni itti hojjetamu jiru maal jettee natti himi? Akkamittiin akkas jeesitti himareen? Annaatu ni beektaa yookiin aadaa fidda jeesuma? Maaliif beekasan? Anu beeleetiin jiraree amma waan laakanatti nyaannu waan yookiin mataa mana geessi yookiin ijoolluma irraa deemee maallaqa fuudhee akkasii godha. Yaa kaatamma qoya sabaatiin kan sabaata irra jiru eebbidha. Safaata maaliif iddoo waan nyaatu? Laa wanni kana qaanii guddaa iddoo wanni kana. Safaata kan jiru yaanilee. Ayyaa dafe. Dafe waan qopheesse gakkee eebbidha. Hayi. Maalati. Waata kan qopheessine hajji ammallee aanaa hojjeteessi badanaan hojjeta karaa qabdu. Kee yookiin mataa maraa fiduu yookiin immoo. Taa mataa maraa fiduu jaalladheeti maallaqa kana kennamaa fiduu. Maallaqa inni harkaan qaburee waan immoo salaata boriitti hin deemu malee. Kamu salata ka boru itti bareedna deeku. Kuma takka qaba kumni takka achisi maal sii bitti. Wayi joojus bitu fideen kan sharaaba bitti nama baastu laaqana nyaachisu fideen. Isaan marraa fi hudii fi maallaqa akkasitti deemu. Amma jedhee nama keessummaa mana dhufirraa maallaqa irraa fuudha. Keessummaa mana dhufirraa yaani nama jaarti qabu nama yaani kabaja qabu alaa fide koo tamisaa nyaanna nama jaarti qabu mana fide amma maal jedhee birrii irraa fuudhamee nothing waan jedhe rafuudha. Maal jettee rafuudha haa? Waan laaqana jaartiin jettee dalagu iddoo raafin qabnu gisee biraasiin afeerraati akkasitti nu kan naadee naadiidha liqiidha. Lifnatti hartaree waan maaliin godhaan? Ati sammummaa ati yaadduun kun sammuu akkam jedheera? An sammuu akkamitti ni yaada sammuutii yaani yaadaree. La sammuun tisuun sammuu tamma yaani akkamitti keessummaadhaan nama dhaqee maallaqa seenaa jira. Abbummaa rabbisaa dhugee lafa. Duuba wanta kan jiru reejji akkamii ta'an? Wanta kan jiru maallaqa ittiin kan hin saayinsii fi daree. Maallaqa harkaan qabnu kuduraa wanta qabna keessan jiru. Horii fidee gadi yan godhu. Yaa kee wanni ati haasoftu hunduu uumantaan yaani kan keellee yaadumantaan akkamitti goransiisamu. Maali waan hin taane godhe maali kan bultii maali kan qabaasittuutti wanta kan jiru ree mana keessa sila jiraatee ni godha. Wanta kan jiraatiin tara dubartiin waan mana kee keessa jiru kan jira kamuu laata. An dalagaa irraa hin faddu mana. Dalagaa irraa dhufte waan mana kee keessa waan kushiina kan keessa jiru meetu timaatiin hin gurgurtu waan qabdu meetu. Waan hin garree. Haa kee ala bee biddeen faashiroo malee darbi kaayi. Wanta kan jiru shiroos biti biddeen as biti akkasitti walumaan hin godhu. Ati biti hawween godhu dadhabee. Gaazan illee jiru mana keessa. Gaazan illee gooti. An guyyaa si fuudhe bara salphadheera. Guyyaa majaartii si jedhee si fuudhe. Salphina guddaa keessa guyyaa sani guyyaa sani. Haa uummanni wanni yaa rabbi jaartii badduu namatti hin qabee wanni jedhee du'aayii masgiidatti kadhatuuf waan akkana ta'a. Hawwii kana qofaa waa yaa'u. Akkana isin kadhatanii dhuftanii yaa'ii fuutee duraan. Yaa kiyyaa hin qabe atamma yaa'anii anatti waan biraan haasa'u hojjete jechuudha himaa. Laa waan biraas tiyaasuutiin jiru yoo hin jiraanne ana kamiin ta'a? Esaa yoo hafiidha. Yoo hin jiraanne gabbaatee salaa deeme miila qabda gabbaatee bittu aga miila warra dachaafatee olii galaayidha. Duuba akkamiin godhaa naatii to'aadhaa fidee mataa warraa fidee dhufuu jira jeetiin seeqe. Fidee dhufuu jira sitti manaan baana nyaata ijoollee nama hojii dhufuu mala nyaata dalagis hin jedhamu hin jenne. Naan jettee kaa duuba waa takka illee hin jiru akkamiin godha maaliif? Amma kana bakka mee akkuma godhu natti mala. Kana soldii biira fi keessumaa naa teessu. Deemaa jechuun fi deemtanii. Rabbi jedhiti. Yoo tamaan birrii namaa yoo birrii nyaate as kenni qabala. Har'a gurma na mure himaa. Akkamittiin gurransi waan takka qabu moo salaata malee.
وأنت كمان لك أكان كم كمان ما لك كسبر جرو يري كلام ما عليه نبرين جرو جالسي يا كان جنا فودوني بيكاني نتين كتاني مالك أما دي ما يلون دي ما تبقى كلا كانت تيجي تنبرون داجي هنا رين كمان تو سيار سرق يا كان قابس فوق سلبا دي ربي سلبا Haji, 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 come next taka. Koka, kota na sinye. ما سراني Sama siapa? ما نايم Franken sih kau tuh. برانكي ما Maling nyata kau di tinjau nyata di kopesi nanti di kopesi tinjau. Lupa sih mana kau tuh mana sih loli ini. ما برانكي كانت تيرا Haji agar tani lah ketika raja. لا برانكي كانت تيرا ما كيس ما مر في برانكي كمان أتنا نوبي Waan tuh lagi tinjau nyata ti nanti untuk kopesi tinjau halau ya tuh. Garu prank masih gue fakir sinje mal lanjut tadi ro. kopisi deh mere ما شاء الله ما kopisi deh كانت تومي دبي برا بودا سونا هاي أمو جولين وانا جرتيتي وان kopisi كفيتي Ayo tuh isaan linya dulu jatuh nih re. Kalau tuh tak ada. أنا مولا وانا جرولين جرو أنا فات أما دبي بودا سونا Nyata kopesi tinjau sih. kopisi deh mere أما دبي برا فيروتي بعنا قوتي أما كانت كمان ينقرأ دامسي نياتون في ديوانتي Tamam. وان برا برا Hordoftoota keenya akka itti cinqamee hajji agartanii jirtan jechuudha. Har'a cinqaa mudhiin kutanii akkasiin isin jagaa hordoftoota keenya inshaallah deemee jala kana dhiyeessaa namni keessumaan waan jira. Hanga xumura viidiyoo kanaa waan hordoftan jecha hedduuta kanaaf galatooma. Baay baay.